daawwattoota keenya kabajamoo OMN Kaayiroo irraa oduu isiniif qabna. Oduu waliin Anfaayisaa Iliyaasi. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan labsite hordofuun hawaasni addunyaa yaaddoo biyyattii irraa qaban addeessaniiti jiran. Miseensonni mana maree Awurooppaa labsii san hordofuun dhimmi qabiyyee mirga dhala namaa biyyattii kan akkaan nama yaaddeessa ta'us ibsan. United States ammoo labsiin sun komee uummataa hiikuu caalaa mootummaan iyyuu ni hammeessaa jetti. Dabalata gabaasa kanaatiif Abdi Fiixee. Miseensoti mana marii paarlaamaa Awurooppaa roobii har'aa yoo walga'an ijoon isaan irratti mari'atan haala yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti ture. Yaadota hedduutu ka'ee yaadota hedduu irrattis mari'atan. Biyyattii keessatti yeroodhaa gara yerootti qabiyyeen dhala namaa hammaachaa deemuun ajjeechaan uummata Oromoo irratti dabalaa buluu fi kana hordofuun ammoo labsii yeroo hatattamaa jechuun kan mootummaan sun onkololeessa 9 bara 2016 labsee mata duree ijoo marii sanaa isa olaanaa ture. Qaamoti mana marii Awurooppaa walitti dhufuun dhimmoota kanarratti guyyaa har'aa mari'atan mana marii biyyattiitti koree dhimma mirga namoomaa fi akkasumas koree misoomaa turani. Miseensoti mana marii Awurooppaa kun marii isaanii guyyaa har'aa kanarrattis yaaddoo isaanii kana ekspertootaaf akkasumas aangaa'ota mootummaa biyyattii adda addaa waliin bal'inaan kaasanii irratti mari'achuu isaanii erga ibsaniin booda gamtaan Awurooppaa dhimma dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa uummata isaarraan ga'aatti jiru kana ilaalchisee kaayyoo dhaabbateef irraa gara boodaatti sigagaateeraa jechuunis komatani. United States gama isheetiin haalli amma Itoophiyaa keessatti mul'achaatti jiru kun kan akkaan baay'ee ishee yaaddeesse ta'uu dubbi himaan ministirii dhimma alaa biyyattii John Kirby ibsan. Keessumaa tarkaanfilee yeroo hatattamaa kan akka ajaja mana murtii malee hidhuu, walabummaa haasaa daangessuu, walga'ii uummataa dhorkuu fi sochii sa'aatiitiin ugguruu isa jedhu mootummaan sun akkamitti akka hojiirra oolchuuf yaadu akka ifa taasisu gaafannaa jedhan John Kirby. Kaayyoon labsii sanaa tarkaanfileen tarreessaman kunneen sirna eegsisuuf yaadamanii kan fudhataman yoo ta'an illee sagalee walabaa ukkaamsanii mirgawwan lammiiwwan Itoophiyaa ugguruun tooftaa ofiin of injifachiisuu labsii komeewwan mootummicha irratti dhiyaatan furuu caalaa matumaayyuu kan hammeessu ta'a jedhani dubbi himaan ministirii dhimma alaa United States kun. Ministiriin dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin ibsa gaazexeessotaatiif laatan irratti barbaachisummaa labsii sanaa yoo ibsan hiriira mormii biyyattii keessa waliin kan wal qabatu otoo hin taane yaaddoo kallattii adda addaatiin biyya keenya irratti aggaamamee jirurra aanuuf jenneetu jedhu. Kunis mootummaa otoo hin taane biyyattii guutummaatti balleessuu kan barbaadan humnoota biyyoota alaatu jiru jedhan. Labsiin kun guutummaa biyyattii akka hammatu kan taasifameefis diinoti biyya keenyaa kun gocha isaanii kana eessa ga'anii akka dhaaban waan hin beekneef jenneetu jedhu. Chaansilarittiin biyya Jarman Angeela Merkel gama isaaniitiin daawwannaa isaanii irratti dhimmoota hedduu irratti aangaa'ota mootummaa biyyattii akeekkachiisanii jiru. Hunda caalaa nageenya biyyattiif dursa laattu yoo ta'e kan jalqaba irratti hojjetamuu qabu mariin hunda of keessaa qabuuf yaada wal jijjiirraan akka jiraatu sagaleewwan adda addaas akka dhageettii argatan gochuutu isinirra jiraataa jedhan Angeela Merkel. Muummichi ministeeraa biyyattii Hayilamaariyaam Dassaaleeny loltooti isaanii uummata nagaa irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu isaanii hawaakkataniyyuu malee chaansilarittiin garuu uummata nagaa irratti dhukaasanii ajjeesuu erga balaaleffatanii booda biyyi isaanii haala itti mormii bittinneessan irratti poolisoota biyyattiif leenjii kennuuf qophii ta'uu isaaniillee dubbatanii jiru Angeelaan. Chaansilarittiin biyya Jarman otoo Finfinneen seeniniin dura dhimma sagalee filannoo ilaalchisee kan pirezidantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee mana marii biyyattiif dhiyeessanii turan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleenyis irra deebi'uun chaansilarittiif kanuma kaasanii turani. Rooyiter maddeen dippiloomaatotaa irraa argate waabeffachuun akka gabaasetti ammoo chaansilarittiin mana marii biyyattii irratti akka haasa'aniif aangaa'ota Itoophiyaatiin gaafatamaniyyuu paarlaamaa paartii tokko qofaan dhuunfatame irratti hin haasa'uu jedhanii diduu isaanii ibsee jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Saddiiqaa keessatti manguddoon Oromoo waggaa 81 agaazii waliin walolanii akka wareegamanii fi namoonni hedduun akka madaa'an himame. Waraanni agaazii lakkoofsi isaa akka malee baay'ee ta'e gara uummata aanaa sanaatti bobbaafamaa akka jiranillee himame. Dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Bariisoo Areeri. Aanaalee fi magaalaaleen godina Arsii Bahaa keessatti argaman kanneen akka Haabee, Addeellee, Baalee Gaskarii fi magaalaan Saddiiqaa hanga kaleessaatti guutumaa guututti bilisoomtee alaabaa dhaabachuu ofii of bulchaa akka turte namni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kenne tokko himeera. Dargaggoonni Oromoo namoonni 20 olii harka agaazii akka bu'anii fi ergasii ammoo loltoonni agaazii gara aanaa fi magaalaa Saddiiqaatti bobbaafamanii akka jiran namni yaada nuuf kenne kun akkana nutti himeera.
Ruga sanbata darbeetirraa eegalee sanbata darbee magaalonni achi Arsii Diidaa keessa jiran magaalaan akka Habee, Adeellee, Balee, Gaskaar fi magaalaan Saddiiqaa guutummaan guututti magaalaan Saddiiqatii fi gandoonni baadiyyaa torba isii jala jiran bilisa obbaasanii haga guyyaa kaleessatti alaabaa adda bilisummaa dhaabatanii bilisummaadhaan bulaa turanii. Kaleessa ijoolleen magaalaa Saddiiqaa sun haga nama 20 hin gaanii ijoollee sun achitti qabamanii ijoolleen hidhamanii agaaziin ijoolleen sun qabamnaaniin waraana akka jiru gara magaalaa Saddiiqaa bobbaasiniin kaleessa uummata akka malee reebaa turanii. Namni odeeffannoo nuuf kenne kun itti dabaluun akka jedhetti kaleessa maanguddichi waggaa 81 kun osoo agaazii wajjin wal lolanuu akka wareegamee fi ijoollee hedduullee akka madaan himeera. Neetworkii akka jirutti cufaa waan ta'eef haala aanaalee fi magaalonni godina sanii keessa jiran dhiyeennatti hordofuun akka nama rakkisullee namni odeeffannoo dhiyoo naannoo sanii qabu kun dubbateera. Halkan nama tokko du'ee nama 3 jedhama garuu qabatamaan qaba maqaan isaa naa himame nama tokko Musliimaan Sheekaa jedhama manguddoo umurii 80ti. Lama ijoolleen hiriyamatiyyaa tokko Umar Junuu jedhama tokko Birquu Gannuu jedhama lama rasaasaan dhahamanii sanii ol jedhama garuu qabatamaa wanti amma harka nu ga'e isa kana warri Baalee immoo gaasaraan achi wayita karaa waabeetiin as ce'uuf deeman dildila waabee gubbatti agaaziin dura dheetteetiniin akka isaan as hin dhufne karatti cufanii yeroo ammaa kana lola guddatu adeemaa jira jedhan garuu neetworkii waan hin jirreef argachuu hin dandeenye nu seenuu hin dandeenye bakka. Mee maanguddoon waggaa 80 kun rasaasaan ajjeefaman moo maal akkamitti ajjeefaman? Maanguddoon rasaasaan ajjeefaman akka maanguddummaan kun akka waan dhukaas olii bananii isaan nama qabsaadha. Maanguddoon kun duraanumarraayyuu zariin isaanillee akkas abbaan isaanillee qabsaa ture. Abbaan isaanii nama Xaaliyaaniin lolaa ture maanguddoo kana. Isaanillee akkasuma dhukaasa yeroo olii bananitti achitti dhaqaniitiin ajjeesanii bifa kanaan jira haalli naannoo san jiru yaaddessaadhaan neetworkiin hin jiru hordofuu hin dandeenye. Kanaaf wanti ati uummatatti nu dhaamtu warri irrana warri gara Asallaa Itayyaan dheeraa hurutaa diksiisiin naannoo siree qullaa jiran kuni haga agaaziin kun isaan keessa deemetiin dakasan dhaqeetiin uummata keenya nurraa fixu kana maaliif nutti ilaalanii uummanni keenya kadakaa warri irranaa kun nu dirmadhaa warri dheeraa Itayyaa hurutaa diksiis qullaa arbaa kun nu dirmadhaa maa nutti ilaaltanii haga agaaziin isin keessa deemetiin nu fixuu karallee taatutti nurraan cuuftanii jedhaniitiin dhaammachuu jiranii waan kan uummata nu dhaame. Uummanni hololtoota gaazii yookiin poolisoota mootummaa kanarraan miidhaa geessisan wanni himame wanni dhaga'ame hin jiru. Daani'el kan amma si hime kun informeeshina qabatamaa qofaa gama agaaziirraa wanti jedhu kun shakkii malee qabatamaan akkana wanni jedhamu kun hin jiru. Wanti amma si hime kun dubbii qabatamaati. Shakkiinuma jira waa gammaadhaan waan nuun baaneef si himuu hin dandeenyu naan jedhan. Mee gara biraatti naannuma kana gara aanaalee Arsii Bahaa kana liyyuu poolisii kan jedhamuu fi poolisii naannoo Sumaalee irrallee fidanii agaazii waliin makanii uummatarra bobbaasaa jiran jedhan waan san waan dhageette tarii odeeffannoo akkasii nama biyyarraa quunnamte kanaan. Liyyuu poolisiin dhageenye amma akka biyyarraa naa gabaasanitti waraana agaazii federaala hora bittinneessatii fi poolisii Oromiyaati. Wanti dhalate hin beekamu waraanni kuni waraana kana baay'ee takkaayyuu agarree uummata boolaa uummata hidhaa mana keessa seeneetiin maatii akkas tumaa jira ijoollee fidaa jedhaniitiin amma akkasitti gabaasni kun naa dhufee Adaamarraa wayita gara Arsii deeman makiinaa kana bakka yoo xiqqaate bakka 40 nama fattashan jedhan gara bakka 40tti. Innaa haalli naannoo san jiru ulfaataadha. Uummanni tokkummaan ka'ee akka dirmatee waan kana ofirraa deebisu dhaamsatti nu dhaama. Uummanni naannoo sanillee achi warri Baalee, warri Gaasaraa, warri Dambal, warri Ambeentu akka nuuf birmatu uummata sanii akka dhaamtan. Uummanni kun immoo osoo hidhannoo iyyuu qabaatee hidhannoo amma isaan guyyaa 5 bilisummaan jiraatan san keessatti kan ta'u 60 hidhatarraa hiikkatanii kaleessaaf dheengadda agaaziin roobetti konkolaataa 4 bu'ee ture konkolaataa inni guddaa kanaan buusanii turanii osoo roobeen gubbaa agaazii sun qubachuu baatee magaalonni kunniin haga ammaatti bilisummaan turanii garuu mootu roobee gubbaa ta'anii magaalota akka Saddiiqaa, magaalota akka Habee, magaalota akka Jeenaa kana dhayanii rukutanii achi gubbaa dhayanii roobeetti deebi'an. Caasan isaanii guutuu Saddiiqa keessa barbadaa'ee jira. Roobe irraa dhufanii uummata dhayanii uummata waan barbaadan qabanii achitti deebi'anii kanaaf warri naannoo roobeen tun Baalee moo roobeen ta gubbaa ta Diidaa?
tadiidaati roobee diidaa. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Sooddoo Daacii keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota jaha hiriira nagaa irratti ajjeesuun isaanii jiraataan aanaa kanaa OMN'tti himan. Dabalata gabaasa kanaatiif itichaa guddataa. Mormii jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Sooddoo Daacii taasisaniin humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa namoota jaha ajjeesuu isaanii jiraataan aanaa kanaa dubbatanii. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa abbaa gadaa duraanii kan ta'an obbo Baqqalaa Wadaajoo manguddoo umurii waggaa 78 fi ijoolleen waggaa 14 roobaa bashaadaa keessatti argamuu isaanis namni kun OMN'tti himaniiru. Abbootii gadaa duraanii obbo Baqqalaa Wadaajoo bokkuu ganna 78dha. Isaatee immoo dargaggoo ganna 27 Tafarii Biisaa Sobboqaa jedhama. Isaatee immoo Biqilaa Gunjoo Birmajii jedhama. Ganna 27 wattaatidha. Isaatee immoo ganna 35 hanga ganna 40 keessa hin jiru. Agayyuu Iyyaadoo jedhama. Ammas isaatee immoo Tuumii Abbaa Bulee jedhama. Innis ganna 35 hanga ganna 38 keessa jira. Ittaaseemmoo mucaa waggaa 14 roobaa Bashaadaa Abboota Kombolchaa jedhama. Ammaaf qabatamaan qabatanii hundaayyuu warra ajjeefamanidha. Warra ajjeefame kana warri madaa'anii hin jiru isaan qabatamaadhaan boru isin fixee kanan isinitti himaani wanna jiru wajjin. Namni kun akkaataa ajjeechaa mudatee yommuu dubbatan karaa nagaan hiriira baane malee namni yakka dalagee hin turre. Gaaffiin keenyas ta'e hiriirri keenya gaaffii bilisummaadha jechuun erga dubbatanii booda akkaataa obbo Baqqalaan hiriira kanarratti wareegamanis namni kun akkas jechuun dubbatu. Manguddoon kun gisee dura ka'u ijoolleen keenya maaliif jalaa dhumu? Ijoollee anatu isin dura deema anallee ajjeesanii jedhanii dura deemaa turanii ijoollee of duuba dhoowwanii waan badaan haasa'inaa badaan dubbatinaa jedhanii of duuba dhoowwanii ofiif dura deemaa turanii isaan booda ijoollee isaan biratti fixu agarraan bakka nadheessa gisee jedhanitti manguddoon baay'inaan danda'anii waan hin kalleef bakka isaan rukutuu jammaranii isaan sanatti lubbuun isaanii darbee. Sirna awwaalcha wareegamtoota kanneenii irratti hirmaachuuf carraan nuyi arganne hin turre. Naannoon keenya humnoota waraana wayyaaneen weeraramtee dirree waraanaa fakkaattee jirti jechuun namni kun dubbataniiru. Obboleeyyan keenya haadholeen keenya dubartii dhiira ijoolleedha daa'ima guddaa odoo hin jenne ala bahees alatti argaman amma dhimmaanyi isaanii kaleessa sirna awwaalchata irratti argamanii dhimmaashii immoo ba'anii turuufa jiru isaanuyyuu amma dheessineef gara biraatti deemnee jirra bakka namni manatti galee hin jiru haluma jira namni waan goonus wallaallee nu qaqqabaas jennaan namni nu qaqqabu hin dhabameeni. Namni kun dhuma irrattis waamichi nuyi saba Oromoo biyya keessaa fi biyya alaaf taasisnu yoo jiraate tokkummaa Oromummaa amma jiru kana hidhannoo meeshaa waraanaatiin daran jabeessuun wareegama lubbuu ilmaan keenya kaffalan bilisummaatiin goolabuu qabnas jedhaniiru. Mormii godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaatti gaggeeffamaa jiru hordofuun loltoonni agaazii ganda Huntoo Aloolaa keessaa namoota hedduu qabanii hidhuun himame. Magaalaa Heeraroo keessattis miidhaan hammeenya uummataa mudataa jiraachuun jiraattonni dubbatan. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaa ganda Huntee Aloolaa keessaa loltoonni agaazii namoota nagaa duuchaan qabanii hidhaa jiraachuun himame. Kana malees reebicha hammeenyaa uummata mudataa kan jiru yoo ta'u jiraattonnis mormii isaanii finiinsaa jiran. Guyyaa kaleessaa Aanaa Adaabbaa gandoota 18 keessatti erga waajjiraaleen mootummaa hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'anii as haalli jiruun daran hammaatee jira. Jiraataan Aanaa Adaabbaa tokko akka jedhanitti ji'oota 11 guutuuf rakkoon hammeenyaa aanaa isaanii mudachuu nuuf himanii keessumattuu erga labsiin hatattamaa baay'ee as haalli jiru daran yaaddessaadha jedhan. Ganama barii har'aa ganda Huntee Aloolaa qofa keessaa loltoonni agaazii namoota hedduu qabanii bulchiinsa magaalaa Adaabbaatti dubbatan. Aanaa Adaabbaa jalatti gandoota argamu hedduu keessatti qabalee maalii jaraa gubanii turanii karaallee ganda karaa keessa dabarsu karaallee cufanii turanii amma ganda Huntee Aloolaa jedhamu keessatti guyyaa har'aa agaaziin fi poolisiin duddeetu uummata garmalee tumanii gara magaalaa Adaabbaatti fidaa jiranii. Loltoonni agaazii yeroo eeggatanii namoota nagaa mana irra deemuun qabanii hidhuun hanqatee reebicha hamaa irraan dhaqqabsiisaa jiru jedhan. Halkan edaa qofaa konkolaataa lamaan haawwataa fi manguddoota hedduu qabanii jiran. Karaa san uummanummaan itti ka'ee cufee ture
dhufee cufaa ture jechuudha gara torbee tokkootis. Kalee dhufteeti banuudhaaf yaalii gootee turte hadhammootu ganama obboroodhaan osoo namni lafaa hin kahin manarra deemteeti achi nama guuraa turte. Dhiira dubartii ijoollee shamarranii akkasumas haga jaarsa gugurdaa fi dubartii guguddoo kan hunda manaa yaastee ijoolleen qeerroo manaa dhiisanii turanii. Kanuma yeroo eegdeeti amma halkan edaa seentee baay'ee nama miitee haala kanaan dubartii qofa makiinaa tokko feetee bulchiinsa magaalaa Adaabbaatti naqxee jirti amma. Dhiirallee ijoollee irraa jalqabee ijoolleen gara irra caalaan qeerroon dhiyeessanii midhaan isaa keessa seenanii akkasii jiranii ijoollee namoota gurguddaa kan mana argite jaartolee gurguddoo kanneen guurtee amma achitti magaalaa keessa walitti qabaa jirtii booda waan maal akka gootu hin beeknisa. Kun kanaan osoo jiru magaalaa Heeraroo keessatti dhiheenya kana tarkaanfii ajjeechaa loltoonni agaazii uummata nagaa irratti fudhataniin namoonni 23 yoo ajjeefaman 10 ol madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun haala suukaneessaa ta'een namoota kana hunda erga ajjeesanii booda ammas miidhaa dhaqqabsiisaa jiru. Manneen jiraatota irra deemuun qabanii hidhuu fi reebuunis akkuma itti fufetti jira. Kana jala namoonni baay'een magaalaa dhiisanii gara biraatti baqachuudhaaf dirqamuu isaanii namni nutti dubbifne kun himan. Heeraroo namoonni akkuma jiruun kaanii baqataa jiranii jiran. Uummanni keessattuu magaalaa Heeraroo sun kaaniitiin gara bakka adda addaatti deemaa jiran bakka baadiyyaa gara biraatti jechuudha. Yaa sodaadha manarra deeman halkan hunda manarra deemaa waan jiraniif uummanni mana buluu hin dandeenye. Ammallee manaan alattillee yoo argan labsii maal jedhanii waan akka dhageettanii kana labsanii jiranii alattillee yoo argan waan kana yoo gara alaallee gadheessan waan kanaan qabanii mana taa'uu hin dandeenye mana yoo ta'an manatti itti seenti garma waayyoon jirutti baqataa jira jechuudha. Waliigalatti haalli jiraattota aanaa Adaabbaa fi magaalaa Heeraroo mudataa jiru garmalee ulfaataa ta'uu isaa namni kun ibsanii jiru. Yeroo gara yerootti mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiruun miidhaan hammeenyaa uummata nagaa mudataa kan jiru yoo ta'u mormiin uummatichaas itti fufaa jira. Godina Arsii aanaalee Muufii Bilbiloo keessatti boombii darbatameen dargaggoonni 18 akka madaa'anii fi isaan keessaa tokko akka lubbuun baate hubatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Abdii Fiixee. Mudannoo irreechaan booda mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromootiin geggeeffamaatti jiru gara warraaqsaatti jijjiiramuu isaa kan nu himan namni kun akka jedhanitti dargaggooti kunneen yoo boombiin kun irratti darbatamu hidhataa boombii darbate sanarraa hidhannoo hiikkachiisuuf yaalaa turanii jedhan. Godina Arsii aanaalee Muufii Bilbiloo keessatti ganda Qoomaa Walqixxee jedhamu keessatti 27 tokko 2009 akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Qeerroon ganda Qoomaa Walqixxee Hojii Kaakkaa, Hojii Kataaraa, Hojii Caffaa, Qaamanyaa Awwaaree, Daawwaa Bursaa jedhamurraa walitti ba'anii socho'aa turanii hidhattoota gandaa irraa hiikkataa turanii. Sababa kana wal ta'ee taa tokko kan guddataa dhaabaa jedhamu bira gaafa deeman qeerroo irratti boombii darbee nama 18 kan malee ijoolleen akka mana yaalaallee hin geeffamne dhorkanii warra hooggantoota aanaa sanii jechuudha aanaalee Muufii Bilbiloo. Isaan keessaa mucaan tokko mana hidhaa har'a ganama kan du'e isa isaanii har'a maatiin fudhatanii fi awwaalatanii. Aanaa isaan naan jedhan kana keessa waraanni jabaan buufatee akka jiru kan naa himan namni kun akka jedhanitti odeeffannoo qabnurraa akka hubachuu dandeenyetti loltoonni dhufanii naannoo keenya qubatan kunneen kan Somaaliyaa irraa dhufan ta'uu dhageenye jirraa jedhu. Waraanni gara oraalii 8 kan ta'u Somaaliirraa dhufe kan jedhan namni itti dhiyaatee gaafatti Somaaliirraa dhufe kan jedhan achitti buufamee jira boqojjii irratti jechuudha. Isaan kan seenan gadda galgala irratti kaleessa immoo fe'ataa turanii isaan cinaan gara aanaa shirkaa akka deeman warri kun ammoo gara aanaa dadabasaasaa gara godina Arsii lixaa jechuudha. Kanaaf amma ammoo naannoo qeerroon itti socho'aa ture sanii gandoota sanitti deemaa turanii kaleessa iyyuu deeman naannoo Kojii jedhamu gandoota sadiitu jira naannoo sanitti achi deemanii biyya keessa deemanii qeerroo baasaadha ijoollee fidaa jedhaniitti uummata gaafataa turanii. Dargaggoota yookaan qeerroowwan boombiin irratti darbatame madaa'aniif saniin booda waldhaansa fayyaa aangaa'otaan dhorkaman jedhame kan ilaalchise akkamiin nama boombii hidhatee jirutti humnaan hiikkachiisuuf itti deemamaa jedhee gaafadheetan ture.
Qeerroma keessatti akkuma warra kaanii hidhataniituma naamusumaan gaafatanii warri kun hidhattoowwan kuwwan naamusumaan gaafatanii waan biyyaatti jedhanii itti amananii warri kuwwan kennaa turanii isa namicha guutaa guddataa dhaabaa jedhamu kana isaan irratti boombii darbate ijoollee irratti jechuudha. Isaan keessa ijoollee 18 kan madaa'an isaan tokko madaa salphaadhaa warri madaa'anii keessaa warri nama lamaati kan isaan yeroodhaaf qabanii magaalattiin aanaa leemuu bilbilootti geessanii hidhaniiti mucaa tokko kan asallaa baay'ee sadarkaa lubbuutti sodaachisa jennaan wabii guddaa gaafatanii wabii sanii gadi lakkisaniiti yaadarra jira. Isa amma du'e kana ammoo hin dhoowwataniiti du'uuf gaafa jedhu hospitaala boqojjii geessanii achitti ganama kan mucaan du'eeti warri dhufeeti reeffa mucaa fudhatee gale jechuudha. Namni kun yoo haala naannoo sanaa akka waliigalaatti natti himanis. Haalli baay'ee sodaachisaadha. Doorsisa hedduutu jira. Tasgabbiin jira jechuun hin danda'amu. Namni dallanee jira. Qeerroonis baay'ee dallanee jira. Hanga ammaatti kaabineen tokko isaanitti gadi bu'u magaalatti deebi'anii ta'anii waraana qofatti socho'aa jechuudha. Dhimma labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase yoon gaafadhu namooti baay'een miidiyaa mootummaa waan hin hordofneef labsii sanarraa quban qabanii naan jedhan. Kanneen miidiyaalee biyya alaarraa darban hordofan qofaatu kana beeka erga jedhaniin booda uummata roorroon onnachiise labsiin gadi hin qabuu naan jedhani. Uummati kun hanga bilisummaa yaade bira ga'utti ni deebi'a inni jedhu kan hin yaadamne jedhu namni kun. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa magaalaa Dirreetti loltoota agaaziitiin rakkoon jabaan uummata mudachaa akka jiru hubatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa magaalaa Dirreetti tibba kana mormiin jabaan keessummeeffamaa ture. Lubbuun namoota hedduu itti wareegamee jira. Qabeenya irrattis miidhaan dhaqqabuun himame. Ammas loltoonni agaazii uummata miidhuuf gamasitti bobbaafamaa jiran. Kana malees mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru karaa tokkoon maqaa jaarsummaa jedhuun jiraattota kana hawataa kan jiru yoo ta'u karaa biraatiin ammoo loltoota isaa gamasitti bobbaasaa jira kan jedhan jiraataa Aanaa Ada'aati. Namni kun akka jedhanitti erga duguuggiin sanyii ayyaana irreechaa Bishooftuu irratti uummata Oromoo mudatee kaasee nagaa fi tasgabbiin aanaa isaanii keessaa dhabamuu dubbatan. Nagaa uummatichaa booressaa kan jiran loltoota agaaziiti jedhan. Uummatichis gochaa loltoota agaazii kanatti xiiqayanii gara mormiitti imaluudhaaf dirqamanii jiru. Egaa kan jalqabe yaadni isaa gocha duguuggaa sanyii ayyaana irreechaa irratti raawwatan irraa ka'eetu jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa 24 akka lakkoofsa biyya kanaatti qabateetu yoo daawwannitta ijoollee namoota naannoo keenyatti awwaalaman isaan awwaalatanii hawaasa kakaasanii waan jiru kaayyoo hundaa ibsaniiti ta'e gara tarkaanfitti galan jechuudha qeerroon naannoo keenyaa. Akka namni kun jedhanitti onkololeessa 4 haga 7 bara 2016tti mormii aanaa isaanii keessatti geggeeffamee tureen hinjifannooleen cululuqaan jiraattotaan galmaa'ee ture. Achi booda gaafa 24 akka biyya kanaatti waajjira kantiibaa magaalaa Dirree barbadeessuudhaan meeshaa kilaashii jedhamu lama fudhatanii achumaan darbanii maashinoota daandii ijaarsa daandii ittiin hojjetamu qabaatarii tokkoo fi riillee lamaa fi shaawar tiraakii tokko barbadeessan gaafuma kana jechuudha. Bariisaa gaafa 25 immoo bariisaa ganama waajjira maayilaa fi uummataa kan jedhamu jira kan gandoonni sagal waan xaa'oo maalii kana keessatti kuufatanii jira isa barbadeessanii achuma keessa immoo meeshaa shamboo dhangaa ganamne sanii jechuudha. Gaafa 26 ammas immoo FTT kan jedhamu Farmer Training Center waan jedhamu waan seentota qotee bultoota miseensa isaanii ta'an fakkeenya maal jedhamu kana achi keessatti kan leenjisanii jira. Isa barbadeessanii ammas immoo kilaashii lama gaafa sana booji'an jechuudha. Walumaa galattuu bakki kana keessatti gaafa 26tti meeshaa waraanaa 10tu booji'ame. Aanaa Ada'aa gandoota hedduu keessatti mormii geggeeffamaa tureen wareegamni olaanaan itti kafalamee jira. Loltoonni agaazii heddumminaan gamasitti waan bobbaafamaniif guyyaa itti aanu miidhaa hammeenyaa dhaqqabsiisuuf yaalaa osoo jiranii salphinni hamaan isaa muudachuullee namni kun himan. Gaafa 27 mootummaan humna dabalatee gara loltoota mootummaa agaazii dabalatee gara nama 300 oliitiin waraanni guddaan magaalaa Dirree gubbaarratti geeffamaa oolee sa'aatii 12 amma sa'aatii 12tti wal waraanaa oolanii gara mootummaatti namoonni 3 du'anii gara uummataatti immoo nama tokkotu du'e achi booda namni gara uummataatti immoo namni 3 madaa'ee lollisaa kanaan goolabame jechuudha gaafa 27 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru tarkaanfilee jajjaboo uummanni Oromoo fudhataa jiru irraa muddamuun maqaa
jaarsummaa jedhuun uummata sossobaa jira. Haa ta'uutii uummatichi diduullee namni kun himan. Egaa ammaa fi wanni ta'aa jiru alreedii uummanni mootummaa nufikaa jiru hin jirre ofuma keenyaaf of bulchinaa. Nuti mootummaa nama harkaa fi nutti iyyuu hin mul'atinaadha. Nu biraa deemaa nu keessaa baadha. Waan jedhu kana uummanni kaasafii jira. Isaan garuu jaarsummaadhaan walitti deemnaa maaloo jechaa ni jirani. Uummanni garuu jaarsummaan hin barbaachisu. Nuti amma gaddarra jirra. Uummata baay'ee nu jalaa du'e. Kun bishaanitti badee, kun wayyaatti badee, kun immoo haati fi abbaan namoonni jalaa dhuman kan maraatan kan sammuun isaanii miidhamee kaan mana yaalatti kaan wajjin rakkataa jiru hin jiru waan ta'eef nuti amma gaddarra jirra. Ofiifuu hin tasgabboofne amma nurraa deemadhaa jechaa ni jira. Uummanni nurraa ka'aa jechaa ni jira. Tooftaan mootummaa kun dhugaa akka hin taane himanii kana karoorfachuun isaa ammas uummata sobee ajjeechaa irratti raawwachuuf akka ta'ellee dubbatan. Uummanni Oromootis akka duraatti sobamuu dhiisee mirga isaatiif wareegamaa jira. Sirni bulchiinsa uummata nagaa lafarraa fixaa jiru kun ammas turtii aangoo isaa dheereffachuuf jecha asiif achi wixxisaa akka jirullee himanii amma booda uummata Oromoo gabroomsuun hin jiru jechuun dubbataniiru. Tooftaa dulloomaa fi shira mootummaan xaxaa jiru kana uummanni Oromoo itti beekee jira kan jedhan namni kun sirna ummatoota biyyattii cunqursaa jiru hundeedhaan qaarisuuf ammas mormiileen cululuqaan geggeeffamuu qaba jedhan. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu keessatti kan argamu warshaan Awutoomotiiv Industirii jedhamu ilmaan Oromoo achi keessa qacaramanii hojjetan badii tokko malee qorannoo fi hidhaan akka irratti raawwatamaa jiru odeeffame. Qorannoo fi hidhaan kun Oromoota hojii dhuunfaa irrattis bobba'an irrattis raawwatamaa akka jiru hubatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Daani'eel Bariisoo Areerii. Ilmaan Oromoo magaalaa Bishooftuutti warshaa keessatti qacaramanii hojjechaa jiran badii tokko malee sababa Oromootaan qofaa fi loltoonni mootummaa qorannoo cimtuu irratti geggeessaa akka jiranii fi hidhaa akka jiran maddeen keenya himaneerani. Hojjettoota warshaatii alatti illee namoonni hojii dhuunfaa irratti bobba'anii jiran illee gaaffii tokko malee qabamanii hidhamaa akka jiran namni odeeffannoo nuuf kenne kun addeesseera. Naannoo as Shawaa kanatti immoo as Bishooftuu irratti wanti haarofti jiru ijoollee hojjettoota Awutoomotiiv Industirii keessa hojjetan godina Shawaa Bahaa irratti magaalaa Bishooftuu Industirii Awutoomotiiv Industirii irratti hojjettoota achi keessa hojjetan sababuma jarri ijoollee keenya ta'an Oromoo ta'aniif waamanii qorannoodhaan ijoolleen hidhamanii jiran ijoolleen immoo sa'aatii ganama sa'a 3 irraa halkan sa'a 4tti gaffuranii jiranii kammoo gara mana hidhaatti geessanis ni jiran. Sababa tokko malee sababuma jarri Oromoo ta'aniif shakkiidhaan koomaandi poostii kanaan wal qabatee jechuudha. Odeeffannoon kun yoom godhan kana hidhaa kana qorannaa kana yoom taasisan? Kaleentu jira ijoolleen kan keenya qaachuu hojjetan jiranii jaratu naaf gara gaafadha jechuudha. Amma koomaandi poostii yookiin waraanni kun Shawaa Bahaallee ta'e Arsiillee ta'e miidhaa isaan qaqqabsiisaa jiran lolaa jiranmoo sakatta'iinsa addaatiin addatti ajjeesaa jiranmoo uummata maal ta'aa jiran? Sakattaas ni jiranii ajjeesas ni jiranii yaa bakka gaaffii tokko malee ajjeesan amma kaleessa akka tasaa hawaasuma magaalaa Bishooftuu keessatti mucaa mana mataa rifeensa sirreessu calliseetu inni harka ifaan badee jennaan harka hundarra kaatee jechuun as karaa handhuuraa kanaaf callisee suma dhaabatu eegas qabanii gara mana hidhaa taran. Maaliif? Gocha akkasii agarsiiftan. Mucaan immoo itti yaadatii miti akkasitti kadhaabate ifaan badee. Maaliif mataa kee qabatteedhaan hidhani? Mataa osoo hin ta'in gara handhuuraa kanatti harka walirra kaa'ee dhaabate fuula dura jechuun garaa gubbaa. Achimaan yaa isaan akka itti yaadanne mucaan ol harka isaa sama gaara keessa ol fuudhatti miti si yaadee ta'a yookiin yaadsiisuu danda'a mucaan akka nama tokkotti dhaabate eegasisuma qoratanii mucaan nama keenya ta'uu beekamumaan fuudhanii gara mana hidhaa geessanii mataa sirreessan jechuudha ijoollee keenya. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaalee gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti jiraatan bilisummaa saba keenyaa dhugoomsuuf hidhannoon meeshaa waraanaa murteessaadha jechuun dubbatan. Jiraattonni kunniin meeshaa waraanaa bitachuudhaaf qabeenya qabanis walitti fidaa jiraachuun isaanii OMN itti himan. Dabalata gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessa jiraatan bilisummaa keenya dhugoomsuuf hidhannoon meeshaa waraanaa murteessaadha jechuun dubbatanii aggaammii bilisummaaf jecha ilmaan keenya itti wareegaman dhugoomsuuf immoo qabeenya qabnu osoo mararsiifatiin walitti fiduudhaan qeerroo hidhachiisu irratti bobbaanee jirra. Warreen meeshaa waraanaa fi qabeenya qabdanis nutumsaa Oromiyaa walaboomte dhaloota egeree dhaalchisiisuuf namni hundumtuu
iddoo jirtanitti wayyaaneetti gufuutaa jechuunis kan gaafatan jiraataa godinichaa keessaa nama tokkodha. Godina Qellem Wallaggaa ta'e Dambiilloo jala namoonni buusaa walii buusanii kan qabu massaaraan ta'e walga'ii ta'anii bakka akka uummati buusu ijoolleen fi hidhattoota irraa fudhatanii namoota dhuunfaa ofii isaaniitiin kennanii taatanii buusaa fi akka jiran namoonni naaf yaaniin ijoolleen immoo akka jiranitti daggala galanii jiru. Buusii kan isaanitti walitti qaban ijoolleen akka jiranitti beektee mootummaa kanaan hin bullu jedhanii walga'ii eega isaaniitiin booddee namoonni bakkoo jijjiiru fudhatanii deeman. Isa kanaaf namoonni akka jiranitti bakka jallachiisanii deemanii bakkee jiraniiru. Isaanis immoo warreen akka bakka wanti kan isaan jiranii magaalaa irra malee gaxarii sana deemuu hin dandeenye sodaatu baay'ee sodaa guddaa jira. Namoonni immoo haa information naafnanitti ijoollee kana beeksisuu deeme namoota tokkotu jira kan duraanii abaa'otu turanii isaantu hundeessee haadha isaa fuudhee deeme bakka ammeessi immoo buusanii akka jirutti garuu namoonni akka duraan deemnee masaaraa fudhatanii hidhataarraa namoota dhuunfaarraas fudhatanii deemanii isaasitti immoo uummatni warri hafan immoo walga'ii ta'anii kana booddee mootummaa kanaan hin bullu jedhanii haala kanaan kan irra jiran baay'ee wanti jedhamee jiraaf hin jechuu barbaade. Nama dubbisne kana mootummaa wayyaanee karaa nagaan osoo gaaffii saba kanaa deebise akkamitti ilaaltu wayita jennus gaaffiin keenya jalqaba gaaffii abbaa qabeenyummaa mirkaneeffachuu ture. Amma sana bira darbee gara gaaffii bilisummaatti ce'ee jira. Mootummaan ofii bilisummaa hin qabne immoo bilisa nu baasa jennee hin yaannu. Kanaaf furmaanni dhugaan wayyaanee hundeedhaan hunkuteessuudha jedhu. Kun dhibbaa dhibbatti gaaffiin kun deebi'eeraa sun taane dabale malee gaaffiin kun waan deebi'ee hin qabu. Gaaffiin kun gaaffii daddabale malee gaaffiin kun deebi'ee tokkollee waan hin jirredha uummati kan inni deebisu deebiin wanta ta'e tokkollee deebi'uu hin dandeenye. Kanaadha kan uummati kaafaa jiru. Uummanni gaaffiin qabu akkuma ta'ee jirtu jiru uummanni gaaffiin amma qabu mootummaa kana dhibbaa dhibbatti buluu hin dandeenye. Kana booddee nuti walii fi warra gumaa taaneera walii wajjin deemuu hin dandeenyu kan jedhudha uummati gaaffiin qabu. Dhuma irrattis namni kun akka jedhanitti kutaalee Oromiyaa keessa buufatee kan jiru humna waraanaadha. Humnoonni waraanaa kunneen immoo qe'ee keessa deemtee ilmaan Oromoo biyya abbaa keenyaa keessatti ajjeesaa jirti. Kana booda reeffa lakkaa'uu hin barbaannu ofirraa waraanuudhaan nuyi Oromoon bilisummaa barbaanna warreen biyya alaa waan qabdaniin Oromoo bira dhaabadhaa jechuunis dhaamaniiru. Mormii Oromiyaa keessatti ji'a 11 mudate sababeeffachuun gaafiif deebii obbo Mulaatuu Gammachuu waliin taasisnee oduu boodatti fufa. Uummata Oromoo biyya keessatti jimlaadhaan dhumaa jiru ilaalchisuun baqattoonni Oromoo mooraa baqaa Kakumaa keessa jiraatan fuula dura waajjira mootummoota gamtoomanitti hiriira bal'aa gaggeessaniitiin jiran. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Baqattoonni Oromoo mooraa baqaa Kakumaa keessa jiraatan hiriira guyyaa kaleessaa geggeessan irratti mootummaa Itoophiyaa duuchaan uummata Oromoo fixaa jiru balaaleffatanii jiru. Baqattoonni kun fuula dura waajjira mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR fi waajjira sagantaa dhaabbata nyaata addunyaatti kan isaan hiriira kana geggeessan. Hiriirri baqattoota Oromoo mooraa baqaa Kakumaa keessa jiraataniin qophaa'e kun baqattoota saba biroo ta'anis hirmaachisee jira. Qindeessaa hiriira kanaa keessaa namni tokko akka jedhanitti dhumaatii ayyaana Irreechaa Hora Arsadii irratti raawwatame ilaalchisee baqattoonni mooraa baqaa Kakumaa keessa jiraatan guyyoota 3f gadda isaanitti dhagame ibsatanii turan. Dabalataan guyyaa kaleessaattis hiriira seena qabeessaa geggeessuullee himan. Siidaa Bobbaasaan jedha. Ani koree qophii waan kanaa qopheesse keessaa hin jira. Haala ficha'aatii fi haalota barreeffama achi dhiyaate keessaa warra qopheesse keessan jira. Guyyaa 3 dura sabab sablammeen kaambii baqattoota mooraa baqattootaa keessatti argaman Oromoo ta'ee Amaara ta'ee cuftinuu sabab sablammii as keessa kan jirti mana jireenya isaanii ka hojii irratti haala biyya deeme sun irratti ka bishooftu irra deeme sun ilaalchisee maatii ilma Oromoo achirratti raawwatame san ilaalchisee gadda nu dhagahame argisiifna jedhanii cufanii guyyaa lamaan cufan eega xumurate booda guyyaa kaleessaa hiriirriin baheef. Obbo Fiidaan akka jedhanitti hiriirri kun waajjira sagantaa nyaata addunyaa duratti geggeeffamuu nuuf himanii gochaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hiriira isaanii kanaan abaaranii jiran. Fuula LWF duratti jechuun LWF jechuun World Food Program mana sagantaa nyaata addunyaa kan jedhu dura kompaawwandiin jira. Isa fuula duratti bahanii
qaama dhimmi ilaalchisu UNHCR ta'ee kaambi manajaa jechuun mootummaa keenya haalli ta'ee kana cufa beeksisanii achitti hiriira bahanii uummata Oromoo biyya keessatti tarkaanfii mootummaan irra fudhatee dhala uummata Oromoo hobbaasisanii balaaleffachuuf. Akka isaan nuuf himanitti hiriirri kun kan qophaa'een baqattoota Oromooti. Haa ta'uutii baqattoonni sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hedduun qooda irraa fudhatanii jiran. Hiriira kanarratti yoo xiqqaate namoonni 500 ol kan argaman ta'uu himanii rakkoo uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru bifa barreeffamaatiin waajjira mootummoota gamtoomaniitti galfachuu isaaniillee dubbatan. Bifa barreeffamaatii fi bifa dhaadannootiin gara cufaanuu ni argisiifne. Baay'inaayyuu akkam xiqqaate garri nama 500 oliin baheera. Kun baqattootuma Oromooti moo baqattoota sabni biroollee keessa jiru? Sabni biraa uummata Oromoo, Amaaraa, Ogaadenaa fi Saawusirni Itoophiyaa, uummata Gambeellaa cufa dabalatee bahe. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN kanneen hafan waliin turtii gaarii. Obbo Mulaatu waan isin gaafadhu yoo jiraate har'a onkoloolessa 12 bara 2016 mormiin guutummaa Oromiyaatti kan eegale immoo sadaasa 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa magaalaa Giinciitti turtii hanga kanaa keessatti Oromoon meeqa akka wareegamee fi meeqti akka hidhame bakka buuteen isaanii kan dhibame ragaadhaan maal qabdu ayyaana irreechaa irratti nama meeqatu wareegame. Lammaatti kan nuyi dokumentii goonee qabna jennee waan goonu akkuma beektu iddoo hundumaatti karaa nagaatiin deemuudhaan namni keenya namni baay'een hidhameera. Paartiin keenya walakkaan isaa hidhamee mana hidhaa jira. Warra amma jiran immoo iddoodhumaayyuu immoo hojiirra iddoo jiranitti waajjirri keenya nu jala cufamee karaa adda addaatiin hacuuccaan nurra jiru warra achi jiranis hidhamanii kanaan ittuma fufaa jirra nuyi karaa kana duukaa jirra. Namni lubbuun isaa darbe hamma ammaatti gara 1,000 hin ta'a daataa isaa maqaa namootaatiin kaa'achuu hin dandeenye haa ta'uyyuu malee gara kana hunduma gaa'enna hamma tokko qabna nuyi amma dokumentii kan nuyi goone nama 400 kan ta'u dokumentii goone irraa isa gararraa immoo iddootti waan caasaan keenya namni keenya kan kana dokumentii isaa qaban hundumtuu iddoodha biiroon keenya waan nu jala waajjira keenya keessaa waan nu jala caccabee fudhatamee warra dokumentii isaas nu harka waan ta'ee fi kana jechuun dandeenyu malee sentraalii kana qabna namni gara 10,000 ta'uu hidhameera iddootti kanaafi baay'ee hubaatii guddaatu nurra ga'e kana nan amana. Yeroo ammaa kana mootummaan biyyattii bulchaatti jiru paartilee mormitootaa kanaaf carraa marii yookaan walitti dhufnee dubbannaa jedha dhimma kana akkamitti ilaaltu isin akka paartii keessanitti? Maali walitti dhufanii dubbachuun nuyi duumaayyuu waan nuyi gaafataa turreedha. Walitti dhufanii dubbachuu dhiisuun amma ammaatti waan inni balleesse waan guddaa waanta ta'eef walitti bahanii dhufanii ta'anii waliin dubbachuun garaa qulqulluudhaan hin barbaachisaa hin garuu callumadhanii seekoof walitti dubbachuu bichaa otoo hin ta'in dubbii hiikuudhaaf qophaa'anii walitti dhufuudha kan barbaachisu. Amma kan jechaa jirtanii maree kana yoo nuuf laate mareen kun akka gaarii ta'etti kan isin jechaa jirtanii garuu gaaffiin saba Oromoo kan kaleessaa irra immoo amma qooshee fagaateera miila dheereffateera gaaffiin Oromoo kalees mirga wabii isaati kan inni barbaadu amma immoo gaaffii bilisummaa jedhu iyyuu kutaalee Oromiyaa keessatti finiinaa jira. Isa kanoo akkamitti ilaaltu mootummaa yookiin sirna bulchiinsa wayyaanee kana keessatti hin furama jettanii yaaddu isin? Gaaffii yommuu walitti dhufanii yommuu xarapheezaatti haasaan isuma kanatti hin gaafatama kanatu egaa nagaadhaanii waan tana waan isa barbaadeera ofii isaatiin bulchuu barbaada sabi Oromoodha. Kanaatiif amma callumadhanii akka itti jiraatu kanatu godhamuu tusa gubbaa jira jedhanii gaaffii kana xarapheezaa gubbaatti gaafatama. Isin akka OFCTtis ta'e akka Koongireensii Federaalawaa Oromootti maal barbaaddu? Gaaffii saba Oromoo kallattii kamiin osoo deebi'e dhugumatti Oromoon fala argata jettanii yaaddu akka paartii keessanitti? Amma kanaan duraatti kan nuyi jennu federaalizimii isaa callumadhanii suudoo ta'e utuu hin ta'in federaalizimii dhugaa biyyaana keessatti isa Oromoon abbaa qabeenya isaa ta'e daangaa isaa abbaa barbaade akka barbaadetti ofii isaatiin
filatee dimookiraasiidhaan seera gadaatiin obbushu isa barbaannan. Inni kun akka inni jiraatu saba gara biraajiniin nagaadhaan ollaajiniin waliin jiraachuu federaalizimii isa dhugaati kan nuyi barbaannu Oromoodhaaf kanatu ta'a jennee kanaan dura kan nuyi carraaqaa turre kana. Tole obbo Mulaatu mee isin gaaffilee kana yookaan qabxiilee kana kan isin kaasaa jirtani har'a irra teenyee yoo ilaalle immoo gaaffiin Oromoo kaleessa isa isin amma kaasisan kana kaasaa turani amma immoo sanarra fagaatee Oromoon guutummaatti bilisummaa barbaada lammaffaa immoo wayyaanee faana warra TPLF kana faana see OPDO faana madaa guddaa qabu godaannisa guddaa qabu isa kanaan immoo waliin jiraachuu yoo hin dandeenyu jedhu isin isa kana akkamitti ilaaltu akka paartii keessanitti? Wel egaa akka paartii keenya kana dura kan turetti nuyi pirogiraamii keenya teenyee waan jijjiirre hin qabnu saba gara biraajiniin walii gallee federaalizimii dhugaan biyya na keessa jiraatee nagaadhaan waliin jiraanna gara seechitti isa wayyaaneen kanaan dura uume rakkinanni uume isa kana hunduma isaa ciramee badee haaraa saba gara biraajiniin nagaa keenya uumne daangaa keenya eeggannee qabeenya keenya abbaa qabeenya keenya taanee jiraannaa nagaa pirogiraamii haaraa gara isa asitti waan irratti dubbannee waan goone miti amma kan nuyi barbaannu isa karaa adda addaadhaa haasofnu utuu hin ta'in siyaasii Oromoodhaa iddoo tokkotti walitti dhufee mana tokkotti tumee waan kana barbaannaa han jedhu yoo kaate isa duukaas hin buuna isa adda addaan deemanii nama gara biraajiniin walii galanii intinaa ta'an utuu hin ta'in tokkummaan waanidhaa kan nuyi iyyaa turreef kanaadha kanaatii fi tokkummaa keenyaanii gaaffii gaafachuun nu gubbaa jiru walii gallee iddoo tokko teenyeeti kadhee gadda interviiyuu Mahammad Hasan nan dhaggeeffadha iddoo adda addaa teessanii afaan adda addaa hin haasa'inaayi iddoo tokko teessanii waan haasoftan nama gara biraajiniin waan haasoftan ofii keessanii duraan dursaatii qopheeffadha walii galaatii kana booddee iddoo gara biraajiniin haasa'uu danda'an inni jedhe kanan sun haagala. Haa ta'u mee isin akka ilaalcha keessanitti jaarmiyaalee siyaasaa yookiis paartilee siyaasaa Oromoo faana hariiroo uumuu moo paartilee qomoo biraa bakka bu'an faana hariiroo uumuudha akka filannootti kan isin kennitani? Nuyi paartiin keenya yeroo duraayyuu kan nuyi jalqabnee ejjennoon keenya kan jennu Oromoon mana sagal dhaabachuurra paartiin hundumtuu kan Oromoo ta'e rakkina gidduu isaatii qabu hundumaa achi kaa'ee tokkummaa uume kana booddee waan barbaadu irratti xiinxalee waliigalee haasa'uu danda'a jenneeti kan nuyi yaadaa turre tokkummaa uumnaa duraan dursneedha inni tokkummaan kun uumamuun inevitable kana achi mana adda addaa dhaabbatee karaa adda addaa afaan adda addaan haasa'uu hin barbaachisuu jenna nuyi. Obbo Mulaatu yeroo tokko haala uummanni keessa jiru yookaan sabichi keessa jiru faana ilaalanii imaammata fooyyessuun gaariidha moo gaarii miti jettanii yaaddu? Haa ta'u jaarmiyaaleen siyaasaa hedduun amma biyyoota alaa kana keessa jiru isaan faana deemuudhaaf wanti isin daangessu akka hudhaatti yookiis akka rakkootti maaltu jira akka koongirensii federaalawaa Oromootti? Waliigaltee barbaada malee wanti nu rakkisu tokko iyyuu hin jiru. Waliin haasofuu barbaachisaa yoo waliin haasofne kun rakkinan fidu waliin haasofnaa isa jedhudha ammayyuu kan nuyi haasaa jiru malee faallaa deemnaa nuyi kanumatu nu baasaa jennee waan ofii keenya murteeffannee kaane utuu hin ta'in waan Oromoon barbaadu duukaa buunee waliin haasofne iddoo tokkotti gudunfinee tokkoon deemna inni jedhu isa kana laalchisuudhaaf. Haa ta'u amma Oromoon yookiis sabni Oromoo guutuun yeroo ammaa kana fincila karaa nagaa isin itti aarsaa kaffalaa turtanii hooggantoonni keessan immoo kunoo mana hidhaa keessatti itti gidirfamaa jiran karaa nagaa kan jedhudha. Karaa nagaan kun jijjiiramni dhufullee fala dhumaa hin kennine jechuun Oromoon gara qabsoo hidhannootti deemaa jira. Paartiin keessan dhimma kana akkamitti ilaala? Waan Oromoon hojjetu nuyi dura dhaabbannu karaa nagaatii kun fincila ati deemsiftu kuni sirrii miti nuyi karaa nagaarra jirraa karaa nagaatiin neechariin keenya asuma biyya kana keessattis kan nuyi itti dhaabbanne nagaa irratti hundoofne karaa nagaatiin dhaabbanne nagaadhaan soolvii goonaa dimookiraasiin hin dhufaa inneeti ammas kun hundumtu mootummaa inni maraasaa jiru kun inni yeroo ammaatti waan gochaa jiru kun karma nagaa kan ittiin hojjetaa turreedha. Haaraa miti ammas taanaan karaa nagaadhaa yommuu dhibeedhu yommuu mootummaan isa seera dimookiraasii kanaan isa nuyi nagaadha jennu kana fudhachuu yommuu didu sabi immoo ka'ee hinkoo jedhee yommuu ni fincilu ageenisiisaas miti kun gaaffiidhuma keenya fudhateeti kan sabi kan inni dura ba'ee deemaa jiru kanaatii fi isa waan dhannaadhabnu miti garuu hamma danda'ametti karaa nagaatiin roomtallee akka ni dhumu fedhii. Gara dhumaarratti Oromoodhaafis ta'e yookiis mootummaa wayyaaneef maal dhaamtu maalitus furmaata
jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu akka paartii Koongireensii Federaalawaa Oromootti. Amma nu danda'ametti paartiin TPLFidha nagaatiin taa'ee gaaffii saba kanaadha nagaan deebisuutu isa gubbaa jira jenna. Nagaan deebi'uu baannaan sabi kuni waan isaa ittuma fufaa jira, qabsoo isaa ittuma fufaa jira. Qabsoo kana keessatti kufaatii guddaatu dhufa. Lubbuun namaa hin bada, materiyaaliin hundumtuu hin bada, biyyattiin rakkinarra buuti. Kanaatiif isinis waan buufattan hin qabdanii. Kanaaf nagaadhaan hundumaan deemuun baay'ee bayeessaa kana gaaffii Oromoodhaa amma deebisaa hin jennanu. Haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanuuf kennitaniif. Aatis ulfaadhu gooftaa ku fayyaatu. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo OMN Kaayiroo irraa oduu isiniif qabna oduu waliin Anfaayiza Iliyaasi. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan labsite hordofuun hawaasni addunyaa yaaddoo biyyattii irraa qaban addeessaniiti jiran. Miseensonni mana maree Awurooppaa labsii san hordofuun dhimmi qabiyyee mirga dhala namaa biyyattii kan akkaan nama yaaddeessa ta'us ibsan. Yuunaayitid Isteet ammoo labsiin sun komee uummataa hiikuu caalaa mootummaan iyyuu ni hammeessaa jetti. Dabalata gabaasa kanaatiif abdi fiixee. Miseensoti mana marii paarlaamaa Awurooppaa roobii har'aa yoo walgaan ijoon isaan irratti mari'atan haala yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti ture. Yaadota hedduutu ka'ee yaadota hedduu irrattis mari'atan. Biyyattii keessatti yeroodhaa gara yerootti qabiyyeen dhala namaa hammaachaa deemuun ajjeechaan uummata Oromoo irratti dabalaa buluu fi kana hordofuun ammoo labsii yeroo hatattamaa jechuun kan mootummaan sun onkololeessa 9 bara 2016 labsee mata duree ijoo marii sanaa isa olaanaa ture. Qaamoti mana marii Awurooppaa walitti dhufuun dhimmoota kanarratti guyyaa har'aa mari'atan mana marii biyyattiitti koree dhimma mirga namoomaa fi akkasumas koree misoomaa turani. Miseensoti mana marii Awurooppaa kun marii isaanii guyyaa har'aa kanarrattis yaaddoo isaanii kana ekspertootaaf akkasumas aangaa'ota mootummaa biyyattii adda addaa waliin bal'inaan kaasanii irratti mari'achuu isaanii erga ibsaniin booda gamtaan Awurooppaa dhimma dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa uummata isaarraan ga'aatti jiru kana ilaalchisee kaayyoo dhaabbateef irraa gara boodaatti sigagaateeraa jechuunis komatani. Yuunaayitid Isteetis gama isheetiin haalli amma Itoophiyaa keessatti mul'achaatti jiru kun kan akkaan baay'ee ishee yaaddeesse ta'uu dubbi himaan ministirii dhimma alaa biyyattii Jaan Kirbii ibsan. Keessumaa tarkaanfilee yeroo hatattamaa kan akka ajaja mana murtii malee hidhuu, walabummaa haasaa daangessuu, walga'ii uummataa dhorkuu fi sochii sa'aatiitiin ugguruu isa jedhu mootummaan sun akkamitti akka hojiirra oolchuuf yaadu akka ifa taasisu gaafannaa jedhan Jaan Kirbii. Kaayyoon labsii sanaa tarkaanfileen tarreessaman kunneen sirna eegsisuuf yaadamanii kan fudhataman yoo ta'an illee sagalee walabaa ukkaamsanii mirgawwan lammiiwwan Itoophiyaa ugguruun tooftaa ofiin of injifachiisuu labsii komeewwan mootummicha irratti dhiyaatan furuu caalaa matumaayyuu kan hammeessu ta'a jedhani dubbi himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun. Ministiriin dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin ibsa gaazexeessotaatiif laatan irratti barbaachisummaa labsii sanaa yoo ibsan hiriira mormii biyyattii keessa waliin kan wal qabatu otoo hin taane yaaddoo kallattii adda addaatiin biyya keenya irratti aggaamamee jirurra aanuuf jenneetu jedhu. Kunis mootummaa otoo hin taane biyyattii guutummaatti balleessuu kan barbaadan humnoota biyyoota alaatu jiru jedhan. Labsiin kun guutummaa biyyattii akka hammatu kan taasifameefis diinoti biyya keenyaa kun gocha isaanii kana eessa ga'anii akka dhaaban waan hin beekneef jenneetu jedhu. Chaansilarittiin biyya Jarman Angeelaa Merkel gama isaaniitiin daawwannaa isaanii irratti dhimmoota hedduu irratti aangaa'ota mootummaa biyyattii akeekkachiisanii jiru. Hunda caalaa nageenya biyyattiif dursa laattu yoo ta'e kan jalqaba irratti hojjetamuu qabu mariin hunda of keessaa qabuuf yaada wal jijjiirraan akka jiraatu sagaleewwan adda addaas akka dhageettii argatan gochuutu isin irra jiraataa jedhan Angeelaa Merkel.
Muummichi ministeeraa biyyattii Hayilamaariyaam Dassaaleeny loltooti isaanii uummata nagaa irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu isaanii hawaakkataniyyuu malee chaansilarittiin garuu uummata nagaa irratti dhukaasanii ajjeesuu erga balaaleffatanii booda biyyi isaanii haala itti mormii bittinneessan irratti poolisoota biyyattiif leenjii kennuuf qophii ta'uu isaaniillee dubbatanii jiru. Angeelaan chaansilarittiin biyya Jarman otoo Finfinneen seeniniin dura dhimma sagalee filannoo ilaalchisee kan pirezidantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome mana marii biyyattiif dhiyeessanii turan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleenyis irra deebi'uun chaansilarittiif kanuma kaasanii turani. Rooyiter maddeen dippiloomaatotaa irraa argate waabeffachuun akka gabaasetti ammoo chaansilarittiin mana marii biyyattii irratti akka haasa'aniif aangaa'ota Itoophiyaatiin gaafatamaniyyuu paarlaamaa paartii tokko qofaan dhuunfatame irratti hin haasa'uu jedhanii diduu isaanii ibsee jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Saddiiqaa keessatti manguddoon Oromoo waggaa 81 agaazii waliin walolanii akka wareegamanii fi namoonni hedduun akka madaa'an himame. Waraanni agaazii lakkoofsi isaa akka malee baay'ee ta'e gara uummata aanaa sanaatti bobbaafamaa akka jiranillee himame. Dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Bariisoo Areeri. Aanaalee fi magaalaaleen godina Arsii Bahaa keessatti argaman kanneen akka Haabee, Addeellee, Baalee Gaskarii fi magaalaan Saddiiqaa hanga kaleessaatti guutumaa guututti bilisoomtee alaabaa dhaabachuu ofii of bulchaa akka turte namni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kenne tokko himeera. Dargaggoonni Oromoo namoonni 20 olii harka agaazii akka bu'anii fi ergasii ammoo loltoonni agaazii gara aanaa fi magaalaa Saddiiqaatti bobbaafamanii akka jiran namni yaada nuuf kenne kun akkana nutti himeera. Sanbata darbeetirraa eegalee sanbata darbee magaalonni achi Arsii Diidaa keessa jiran magaalaan akka Habee, Addeellee, Balee Gaskaar fi magaalaan Saddiiqaa guutummaan guututti magaalaan Saddiiqatii fi gandoonni baadiyyaa torba isii jala jiran bilisa baasanii haga guyyaa kaleessatti alaabaa adda bilisummaa dhaabatanii bilisummaadhaan bulaa turanii. Kaleessa ijoolleen magaalaa Saddiiqaa sun haga nama 20 hin gaanii ijoollee sun achitti qabamanii ijoolleen hidhamanii agaaziin ijoolleen sun qabamnaaniin waraana akka jiru gara magaalaa Saddiiqaa bobbaasiniin kaleessa uummata akka malee reebaa turanii. Namni odeeffannoo nuuf kenne kun itti dabaluun akka jedhetti kaleessa maanguddichi waggaa 81 kun osoo agaazii wajjin wal lolanuu akka wareegamee fi ijoollee hedduullee akka madaa'an himeera. Dura deemaa turan isaan booda ijoollee isaan biratti fixuu agarraan bakka nadheessa gisee jedhanitti manguddoon baay'inaan danda'anii waan hin kalle bakka isaan rukutuu jammaranii isaan sanatti lubbuun isaanii darbee. Sirna awwaalcha wareegamtoota kanneenii irratti hirmaachuuf carraan nuyi arganne hin turre naannoon keenya humnoota waraana wayyaaneen weeraramtee dirree waraanaa fakkaattee jirti jechuun namni kun dubbataniiru. Obboleeyyan keenya haadholeen keenya dubartii dhiira ijoolleedha daa'ima guddaa odoo hin jenne ala bahees alatti argaman amma dhimmaanyi isaanii kaleessa sirna awwaalchata irratti argamanii dhimmaashii immoo ba'anii turuufa jiru isaanuyyuu amma dhiyeessineef gara biraatti deemnee jirra bakka namni tokko namni manatti galee hin jiru aluma jira namni waan goonis wallaallee nu qaqqabaas jennaan namni nu qaqqabu hin dhabameeni. Namni kun dhuma irrattis waamichi nuyi saba Oromoo biyya keessaa fi biyya alaaf taasisnu yoo jiraate tokkummaa Oromummaa amma jiru kana hidhannoo meeshaa waraanaatiin daran jabeessuun wareegama lubbuu ilmaan keenya kaffalan bilisummaatiin goolabuu qabnas jedhaniiru. Mormii godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti gaggeeffamaa jiru hordofuun loltoonni agaazii ganda Huntoo Aloolaa keessaa namoota hedduu qabanii hidhuun himame. Magaalaa Heeraroo keessattis miidhaan hammeenya uummataa mudataa jiraachuun jiraattonni dubbatan. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Huntee Aloolaa keessaa loltoonni agaazii namoota nagaa duuchaan qabanii hidhaa jiraachuun himame. Kana malees reebicha hammeenyaa uummata mudataa kan jiru yoo ta'u jiraattonnis mormii isaanii finiinsaa jiran. Guyyaa kaleessaa aanaa Adaabbaa gandoota 18 keessatti erga waajjiraaleen mootummaa hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'anii as haalli jiru daran hammaatee jira. Jiraataan aanaa Adaabbaa tokko akka jedhanitti ji'oota 11 guutuuf rakkoon hammeenyaa aanaa isaanii mudachuu nuuf himanii keessumattuu erga labsiin hatattamaa baay'ee as haalli jiru daran yaaddessaadha jedhan. Ganama barii har'aa ganda Huntee Aloolaa qofa keessaa loltoonni agaazii namoota hedduu qabanii bulchiinsa magaalaa Adaabbaatti dubbatan. Aanaa Adaabbaa jalatti gandoota argamu hedduu keessatti qabalee maalii jaraa gubanii turanii karaaleen ganda karaa keessa dabarsu karaallee cufanii turanii amma
ganda huntee aloolaa jedhamu keessatti guyyaa har'aa agaaziin fi poolisiin duddeet ummata gar malee tumanii gara magaalaa Adabbaatti fidaa jiranii. Loltoonni agaazii yeroo eeggatanii namoota nagaa mana irra deemuun qabanii hidhuun hanqatee reebicha hamaa irraa dhaqqabsiisaa jiru jedhan halkan edaa qofaa konkolaataa lamaan haawwataa fi manguddoota hedduu qabanii jiran. Karaa san uummanummaan itti fe'ee cufaa ture jechuudha gara torbee tokkootis kalee dhufteeti banuudhaaf yaalii gootee turte hadhammootu ganama obboroodhaan osoo namni lafaa hin kahin mana irra deemteeti achi nama guuraa turte dhiira dubartii ijoollee shamarranii akkasumas haga jaarsa gugurdaa fi dubartii guguddoo kan hunda manaa yaastee ijoolleen qeerroo manaa dhiisanii turanii kanuma yeroo eegdeeti amma halkan edaa seentee baay'ee nama miitee haala kanaan dubartii qofa makiinaa tokko feetee bulchiinsa magaalaa Adabbaatti naqxee jirti amma dhiirallee ijoollee irraa jalqabee ijoolleen gara irra caalaa qeerroon dhiyeessanii midhaan isaa keessa seenanii akkasii jiranii ijoollee namoota gurguddaa kan mana argite jaartolee gurguddoo kanneen guurtee amma achitti magaalaa keessa walitti qabaa jirtii booda waa maal akka gootu hin beeknisa. Kun kanaan osoo jiru magaalaa Heeraroo keessatti dhiheenya kana tarkaanfii ajjeechaa loltoonni agaazii uummata nagaa irratti fudhataniin namoonni 23 yoo ajjeefaman 10 ol madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun haala suukaneessaa ta'een namoota kana hunda erga ajjeesanii booda ammas miidhaa dhaqqabsiisaa jiru. Manneen jiraatota irra deemuun qabanii hidhuu fi reebuunis akkuma itti fufetti jira. Kana jala namoonni baay'een magaalaa dhiisanii gara biraatti baqachuudhaaf dirqamuu isaanii namni nutti dubbifne kun himan. Heeraroo namoonni akkuma jiruun kaanii baqataa jiranii jiran. Keessattuu magaalaa Heeraroo sun kaaniitiin gara bakka adda addaatti deemaa jiran bakka baadiyyaa gara biraatti jechuudha. Yaa sodaadha mana irra deeman halkan hunda mana irra deemaa waan jiraniif uummanni mana buluu hin dandeenye. Ammallee manaan alattillee yoo argan labsii maal jedhanii waan akka dhageettanii kana labsanii jiranii alattillee yoo argan waan kana yoo gara alaallee gadheessan waan kanaan qabanii mana taa'uu hin dandeenye mana yoo ta'an manatti itti seenti garma waawayyoon jirutti baqataa jira jechuudha. Waliigalatti haalli jiraattota aanaa Adaabbaa fi magaalaa Heeraroo mudataa jiru garmalee ulfaataa ta'uu isaa namni kun ibsanii jiru. Yeroo gara yerootti mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiruun miidhaan hammeenyaa uummata nagaa mudataa kan jiru yoo ta'u mormiin ummatichaas itti fufaa jira. Godina Arsii aanaa Leemmuu fi Bilbiloo keessatti boombii darbatameen dargaggoonni 18 akka madaa'anii fi isaan keessaa tokko akka lubbuun baate hubatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Abdii Fiixee. Mudannoo irreechaan booda mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromootiin geggeeffamaatti jiru gara warraaqsaatti jijjiiramuu isaa kan nu himan namni kun akka jedhanitti dargaggooti kunneen yoo boombiin kun irratti darbatamu hidhataa boombii darbate sanarraa hidhannoo hiikkachiisuuf yaalaa turanii jedhan. Godina Arsii aanaa Leemmuu Bilbiloo keessatti ganda Qoomaa Walqixxee jedhamu keessatti 27 tokko 2009 akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Qeerroon ganda Qoomaa Walqixxee hojii kaakkaa, hojii kataaraa, hojii caffaa, qaamanya awwaaree daawwaa bursaa jedhamurraa walitti ba'anii socho'aa turanii hidhattoota gandaa irraa hiikkataa turanii sababa kanaan wal ta'ee taa tokko kan guddataa dhaabaa jedhamu bira gaafa deeman qeerroo irratti boombii darbeet nama 18 kan madees ijoolleen akka mana yaalaallee hin geeffamne dhorkanii warra hooggantoota aanaa arsanii jechuu aanaa Leemmuu Bilbiloo isaan keessaa mucaan tokko mana hiikaa har'a ganama. Neetworkii akka jirutti cufaa waan ta'eef haala aanaalee fi magaalonni godina sanii keessa jiran dhiyeennatti hordofuun akka nama rakkisullee namni odeeffannoo dhiyoo naannoo sanii qabu kun dubbateera. Halkan nama tokko du'ee nama 3 jedhama garuu qabatamaan qaba maqaan isaa naa himame nama tokko Musliiman Sheekaa jedhama manguddoo umurii 80ti. Lama ijoolleen hiriyamatiyyaa tokko Umar Junuu jedhama tokko Birquu Gannuu jedhama lama rasaasaan dhahamanii sanii ol jedhama garuu qabatamaan wanti amma harka nu ga'e isa kana warri Baalee immoo gaasaraan achi wayita karaa waabeetiin as ce'uuf deeman dildila waabee gubbatti agaaziin dura dheetteetiniin akka isaan as hin dhufne karatti cufanii yeroo ammaa kana lola guddatu adeemaa jira jedhan garuu neetworkii waan hin jirreef argachuu hin dandeenye nu seenuu hin dandeenye bakka. Mee maanguddoon waggaa 80 kun rasaasaan ajjeefaman moo maal akkamitti ajjeefaman? Maanguddoon rasaasaan ajjeefaman akka maanguddummaan kun akka waan dhukaas olii bananii
isaan nama qabsaadha manguddoon kuni duraanumarraayyuu zariin isaanillee akkas abbaan isaanillee qabsaa ture. Abbaan isaanii nama xaaliyaaniin lolaa ture manguddoo kana. Isaanillee akkasuma dhukaasa yeroo waliin bananitti achitti dhaqaniitiin ajjeesanii bifa kanaan jira haalli naannoo san jiru yaaddessaadhaan neetworkiin hin jiru hordofuu hin dandeenye. Kanaaf wanti ati uummatatti nu qaamtu warri irrana warri gara asallaa itayyaan dheeraa hurutaa diksiisiin naannoo siree qullaa jiran kuni haga agaaziin kun isaan keessa deemetiin dakasan dhaqeetiin uummata keenya nurraa fixu kana maaliif nutti ilaalanii uummanni keenya kadakaa warri irranaa kun nu dirmadhaa warri dheeraa itayyaa hurutaa diksiis qullaa arbaaquu kun nu dirmadhaa maa nutti ilaaltanii haga agaaziin isin keessa deemetiin nu fixuu karallee taatutti nurraan cuuftanii jedhaniitiin dhaammachuu jiranii waan kan uummata nu dhaame. Uummanni hololtoota gaazii yookiin poolisoota mootummaa kanarraan miidhaa geessisan wanni himame wanni dhaga'ame hin jiru. Daani'el kan amma si hime kun informeeshina qabatamaa qofaa gama agaattirra wanti jedhu kun shakkii malee qabatamaan akkana wanni jedhamu kun hin jiru. Wanti amma si hime kun dubbii qabatamaati. Shakkiinuma jira waa gammaadhaan waan nu hin baaneef si himuu hin dandeenyu naan jedhan. Mee gara biraatti aanuma kana gara aanaalee Arsii bahaa kana liyyuu poolisii kan jedhamuu fi poolisii naannoo Sumaalee irrallee fidanii agaazii waliin makanii uummatarra bobbaasaa jiran jedhan waan san waa dhageette tarii odeeffannoo akkasii nama biyyarraa quunnamte kanaan. Liyyuu poolisiin dhageenye amma akka biyyarraa naa gabaasanitti waraana agaazii federaala hora bittinneessatii fi poolisii Oromiyaati. Wanti dhalate hin beekamu waraanni kuni waraana kana baay'ee takkaayyuu agarree uummata goolaa uummata hidhaa mana keessa seeneetiin maatii akkas tumaa jira ijoollee fidaa jedhaniitiin amma akkasitti gabaasni kun naa dhufee Adaamarraa wayita gara Arsii deeman makiinaa kana bakka yoo xiqqaate bakka 40 nama fattashan jedhan gara bakka 40tti. Kanaaf haalli naannoo san jiru ulfaataadha. Uummanni tokkummaan ka'ee akka dirmatee waan kana ofirraa deebisu dhaamsatti nu dhaama. Uummanni naannoo sanillee achi warri Baalee, warri Gaasaraa, warri Dambal, warri Ambeentu kun akka nuuf birmatu uummata sanii akka dhaamtan. Uummanni kun immoo osoo hidhannoo iyyuu qabaatee hidhannoon amma isaan guyyaa 5 bilisummaan jiraatan san keessatti kan ta'u 60 hidhatarraa hiikkatanii kaleessaaf dheengadda agaaziin roobetti konkolaataa 4 bu'ee ture konkolaataa inni guddaa kanaan buusanii turanii osoo roobeen gubbaa agaazii sun qubachuu baatee magaalonni kunniin haga ammaatti bilisummaan turanii garuu mootu roobee gubbaa ta'anii magaalota akka Saddiqaa, magaalota akka Habee, magaalota akka Jeenaa kana dhayanii rukutanii achi gubbaa dhayanii roobetti deebi'an. Caasan isaanii guutuun Saddiqa keessa barbadaa'ee jira. Roobeerraa dhufanii uummata dhayanii uummata waan barbaadan qabanii achitti deebi'anii kanaaf warri naannoo roobeen ta Baaleete moo roobeen ta gubbaa ta Diidaa? Ta Diidaati roobee Diidaa. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Sooddoo Daachii keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota jaha hiriira nagaa irratti ajjeesuun isaanii jiraataan aanaa kanaa OMN'tti himan. Dabalata gabaasa kanaatiif itichaa guddataa. Mormii jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Sooddoo Daachii taasisaniin humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa namoota jaha ajjeesuu isaanii jiraataan aanaa kanaa dubbatanii namoota ajjeefaman kanneen keessaa abbaa gadaa duraanii kan ta'ani obbo Baqqalaa Wadaajoo manguddoo umurii waggaa 78 fi ijoolleen waggaa 14 roobaa bashaadaa keessatti argamu isaanis namni kun OMN'tti himaniiru. Abbootii gadaa duraanii obbo Baqqalaa Wadaajoo bokkuu ganna 78dha. Isaatee immoo dargaggoo ganna 27 Tafarii Biisaa Sobbooqaa jedhama. Isaatee immoo Biqilaa Gunjoo Birmajii jedhama. Ganna 27 wattaatidha. Isaatee immoo ganna 35 hanga ganna 40 keessa hin jiru. Agayyuu Iyyaadoo jedhama. Ammas isaatee immoo Tuumii Abbaa Bulee jedhama. Innis ganna 35 hanga ganna 38 keessa jira. Isaatee immoo mucaa waggaa 14 Roobaa Bashaadaa Abboosa Kombolchaa jedhama. Ammaaf qabatamaan qabatanii hundaayyuu warra ajjeefamanidha. Warra ajjeefame kana warri madaa'anii hin jiru isaan qabatamaadhaan boru isin fixee kanan isinitti himaani wanna jiru wajjin. Namni kun akkaataa ajjeechaa mudatee yommuu dubbatan karaa nagaan hiriira baane malee namni yakka dalagee
hin turre. Gaaffiin keenyas ta'e hiriirri keenya gaaffii bilisummaadha jechuun erga dubbatanii booda akkaataa obbo Baqqalaan hiriira kanarratti wareegamanis namni kun akkas jechuun dubbatu. Manguddoon kun gizee dura ka'u ijoolleen keenya maaliif ni jalaa deemu? Ijoollee anatu isin dura deema anallee ajjeesanii jedhanii dura deemaa turanii ijoollee of duuba dhoowwanii waan badaan haasa'inaa badaan dubbatinaa jedhanii of duuba dhoowwanii dhofaa. Kan du'e isa isaanii har'a maatiin fudhatanii fi awwaalatanii. Aanaa isaan naan jedhan kana keessa waraanni jabaan buufatee akka jiru kan naa himan namni kun akka jedhanitti odeeffannoo qabnurraa akka hubachuu dandeenyetti loltoonni dhufanii naannoo keenya qubatan kunneen kan Somaaliyaarraa dhufan ta'uu dhageenye jirraa jedhu. Waraanni gara oraalii 8 kan ta'u Somaaliirraa dhufe kan jedhan namni itti dhiyaatee gaafatti Somaaliirraa dhufe kan jedhan achitti buufamee jira boqojjii irratti jechuudha. Isaan kan seenan gadda galgala irratti kaleessa immoo fe'ataa turanii isaan cinaan gara aanaa shirkaa akka deeman warri kun ammoo gara aanaa dadabasaasaa gara godina Arsiisaa jechuudha. Kanaaf amma ammoo naannoo maqeeroon itti socho'aa ture sanii gandoota sanitti deemaa turanii kaleessa iyyuu deeman naannoo Kojii jedhamu gandoota sadiitu jira. Naannoo sanitti achi deemanii biyya keessa deemanii qeerroo baasaadha ijoollee fidaa jedhaniitti uummata gaafataa turanii. Dargaggoota yookaan qeerroowwan boombiin irratti darbatame madaa'aniif saniin booda wal'aansa fayyaa aangaa'otaan dhorkaman jedhame kan ilaalchise akkamiin nama boombii hidhatee jirutti humnaan hiikkachiisuuf itti deemamaa jedhee gaafadheetan ture. Qeerroma keessatti akkuma warra kaanii hidhataniituma naamusumaan gaafatanii warri kuna hidhattoowwan kuwwan naamusumaan gaafatanii waanuma biyyaatti jedhanii itti amananii warri kuwwan kennaa turanii isa namicha guddataa dhaabaa jedhamu kana isaan irratti boombii darbate ijoollee irratti jechuudha. Isaan keessa ijoollee 18 kan madaa'an isaan tokko madaa salphaadhaa warri madaa'anii keessaa warri nama lamaati kan isaan yeroodhaaf qabanii magaalattiin aanaa Leemuu Bilbilootti geessanii hidhaniiti mucaa tokko kan asallaa baay'ee sadarkaa lubbuutti sodaachisa jennaan wabii guddaa gaafatanii wabii sanii gadi lakkisaniiti yaadarra jira. Isa amma du'e kana ammoo hin dhoowwataniiti du'uuf gaafa jedhu hospitaala boqojjii geessanii achitti ganama kana mucaan du'eeti warri dhufeeti reeffa mucaa fudhatee gale jechuudha. Namni kun yoo haala naannoo sanaa akka waliigalaatti natti himanis. Haalli baay'ee sodaachisaadha. Doorsisa hedduutu jira. Tasgabbiin jira jechuun hin danda'amu. Namni dallanee jira. Qeerroonis baay'ee dallanee jira. Hanga ammaatti kaabineen tokko isaanitti gadi bu'u magaalatti deebi'anii ta'anii waraana qofatti socho'aa jechuudha. Dhimma labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase yoon gaafadhu namooti baay'een miidiyaa mootummaa waan hin hordofneef labsii sanarraa quban qabanii naan jedhan. Kanneen miidiyaalee biyya alaarraa darban hordofan qofaatu kana beeka erga jedhaniin booda uummata roorroon onnachiise labsiin gadi hin qabuu naan jedhani. Uummati kun hanga bilisummaa yaade bira ga'utti ni deebi'a inni jedhu kan hin yaadamne jedhu namni kun. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa magaalaa Dirreetti loltoota agaaziitiin rakkoon jabaan uummata mudachaa akka jiru hubatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa magaalaa Dirreetti tibba kana mormiin jabaan keessummeeffamaa ture. Lubbuun namoota hedduu itti wareegamee jira. Qabeenya irrattis miidhaan dhaqqabuun himame. Ammas loltoonni agaazii uummata miidhuuf gamasitti bobbaafamaa jiran. Kana malees mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru karaa tokkoon maqaa jaarsummaa jedhuun jiraattota kana hawataa kan jiru yoo ta'u karaa biraatiin ammoo loltoota isaa gamasitti bobbaasaa jira kan jedhan jiraataa Aanaa Ada'aati. Namni kun akka jedhanitti erga duguuggiin sanyii ayyaana irreechaa Bishooftuu irratti uummata Oromoo mudatee kaasee nagaa fi tasgabbiin aanaa isaanii keessaa dhabamuu dubbatan. Nagaa uummatichaa booressaa kan jiran loltoota agaaziiti jedhan. Uummatichis gochaa loltoota agaazii kanatti xiiqayanii gara mormiitti imaluudhaaf dirqamanii jiru. Egaa qabiin kun kan jalqabe yaadni isaa gocha duguuggaa sanyii ayyaana irreechaa irratti raawwatan irraa ka'eetu jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa 24 akka lakkoofsa biyya kanaatti qabateetu yoo daawwannitta ijoollee
namoota naannoo keenyatti awwaalaman isaan awwaalatanii hawaasa kakaasanii waan jiru kaayyoo hundaa ibsanii fitoo gara tarkaanfitti galan jechuudha qeerroon naannoo keenyaa. Akka namni kun jedhanitti onkololeessa 4 haga 7 bara 2016tti mormii aanaa isaanii keessatti geggeeffamee tureen hinjifannooleen cululuqaan jiraattotaan galmaa'ee ture. Achi booda gaafa 24 akka biyya kanaatti waajjira kantiibaa magaalaa Dirree barbadeessuudhaan meeshaa kilaashii jedhamu lama fudhatanii achumaan darbanii maashinoota daandii ittiin hojjetamu kabaatarii tokkoo fi riillee lamaa fi shaawar tiraakii tokko barbadeessan gaafuma kana jechuudha. Bariisaa gaafa 25 immoo bariisaa ganama waajjira maayilaa fi uummataa kan jedhamu jira kan gandoonni sagalee waan xaa'oo maalii kana keessatti kuufatanii jira isa barbadeessanii achuma keessa immoo meeshaa shamboo jedhan gaafa ganamne sanii jechuudha. Gaafa 26 ammas immoo FTT kan jedhamu Farmer Training Center waan jedhamu waan miseensota qotee bultoota miseensota isaan ta'an fakkeenya maal jedhamu kana achi keessatti kan leenjisanii jira. Isa barbadeessanii ammas immoo kilaashii lama gaafa sana booji'an jechuudha. Walumaa galatti qophii kana keessatti gaafa 26tti meeshaa waraanaa 10tu booji'ame. Aanaa Adaa gandoota hedduu keessatti mormii geggeeffamaa tureen wareegamni olaanaan itti kafalamee jira. Loltoonni agaazii heddumminaan gamasitti waan bobbaafamaniif guyyaa itti aanu miidhaa hammeenyaa dhaqqabsiisuuf yaalaa osoo jiranii salphinni hamaan isaa muudachuullee namni kun himan. Gaafa 27 mootummaan humna dabalatee gara loltoota mootummaa agaazii dabalatee gara nama 300 oliitiin waraanni guddaan magaalaa Dirree gubbaarratti geeffamaa oolee sa'aatii 12 amma sa'aatii 12tti wal waraanaa oolanii gara mootummaatti namoonni 3 du'anii gara uummataatti immoo nama tokkotu du'e achi booda namni gara uummataatti immoo namni 3 madaa'ee lollisaa kanaan goolabame jechuudha gaafa 27 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru tarkaanfilee jajjaboo uummanni Oromoo fudhataa jiru irraa muddamuun maqaa jaarsummaa jedhuun uummata sossobaa jira. Haa ta'uutii uummatichi diduullee namni kun himan. Egaa ammaa fi wanni ta'aa jiru alreedii uummanni mootummaa fixaa jiru hin jirre ofuma keenyaaf of bulchinaa nuti mootummaa nama harkaa fi nutti iyyuu hin mul'atinaadha nu biraa deemaa nu keessaa ba'aadha waan jedhu kana uummanni kaasafii jira isaan garuu jaarsummaadha walitti deemnaa maaloo jechaa jiranii garuu uummanni garuu jaarsummaan hin barbaachisu nuti amma gaddarra jirra uummata baay'ee nu jalaa du'e kun bishaanitti badee kun layyaatti badee kun immoo haati fi abbaan namoonni jalaa dhuman kan maraatan kan sammuun isaanii miidhameetoo kaan mana yaalatti kaawwajji rakkataa jiru hin jiru waan ta'eef nuti amma gaddarra jirra ofiifuu hin tasgabboofne amma nurraa deemadha jechaa jira uummanni nurraa ka'aa jechaa jira. Tooftaan mootummaa kun dhugaa akka hin taane himanii kana karoorfachuun isaa ammas uummata sobee ajjeechaa irratti raawwachuuf akka ta'ellee dubbatan uummanni Oromootis akka duraatti sobamuu dhiisee mirga isaatiif wareegamaa jira. Sirni bulchiinsa uummata nagaa lafarraa fixaa jiru kun ammas turtii aangoo isaa dheereffachuuf jecha asiif achi wixxisaa akka jirullee himanii amma booda uummata Oromoo gabroomsuun hin jiru jechuun dubbataniiru. Tooftaa dulloomaa fi shira mootummaan xaxaa jiru kana uummanni Oromoo itti beekee jira kan jedhan namni kun sirna ummatoota biyyattii cunqursaa jiru hundeedhaan qaarisuuf ammas mormiileen cululuqaan geggeeffamuu qaba jedhan. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu keessatti kan argamu warshaan Awutoomotiiv Industirii jedhamu ilmaan Oromoo achi keessa qacaramanii hojjetan badii tokko malee qorannoo fi hidhaan akka irratti raawwatamaa jiru odeeffame. Qorannoo fi hidhaan kun Oromoota hojii dhuunfaa irrattis bobba'an irrattis raawwatamaa akka jiru hubatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Bariisoo Areerii. Ilmaan Oromoo magaalaa Bishooftuutti warshaa keessatti qacaramanii hojjechaa jiran badii tokko malee sababa Oromootaan qofaa fi loltoonni mootummaa qorannoo cimtuu irratti geggeessaa akka jiranii fi hidhaa akka jiran maddeen keenya himaneerani. Hojjettoota warshaatii alatti illee namoonni hojii dhuunfaa irratti bobba'anii jiran illee gaaffii tokko malee qabamanii hidhamaa akka jiran namni odeeffannoo nuuf kenne kun addeesseera. Naannoo as Shawaa kanatti immoo as Bishooftuu irratti wanti haarofti jiru ijoollee hojjettoota Awutoomotiiv Industirii keessa hojjetan godina Shawaa Bahaa irratti magaalaa Bishooftuu Industirii Awutoomotiiv Industirii irratti hojjettoota achi keessa hojjetan sababuma jarri ijoollee keenya ta'an Oromoo ta'aniif nu waamanii qorannoodhaan ijoolleen hidhamanii jiran ijoolleen immoo sa'aatii ganama sa'a 3 irraa halkan sa'a 4tti gaffuranii jiranii kammoo gara mana hidhaatti geessanis ni jiran sababa tokko malee sababuma jarri Oromoo ta'aniif shakkiidhaan koomaandii poostii kanaan wal qabatee jechuudha. Odeeffannoon kun yoom godhan kana hidhaa kana qorannaa kana yoom taasisan? Kaleentu jira ijoolleen kan keenya qaachuu hojjetan jiranii jaratu naaf gara gaafadha jechuudha. Amma koomaandii poostii yookiin waraanni kun Shawaa Bahaallee ta'e Arsiillee ta'e
miidhaa isaan dhaqqabsiisaa jiran lolaa jiranmoo sakatta'iinsa addaatiin addatti ajjeesaa jiranmoo uummata maal ta'aa jira? Sakattaas ni jiranii, ajjeesas ni jiranii, yaa bakka gaafii tokko malee hin ajjeesan. Amma kaleessa akka tasaa hawaasuma magaalaa Bishooftuu keessatti mucaa mana mataa rifeensa sirreessu calliseetu inni harka ifaan badee jennaan harka hundarra kaa'atee jechuun as karaa handhuuraa kanas calliseessuma dhaabatu eegasii qabanii gara maneedhaa taran. Maaliif? Gocha akkasii agarsiiftan. Mucaan immoo itti yaadatii miti akkasitti kadhaabate ifaan badee. Maaliif mataa kee qabatteedhanii jedhani? Mataa kee ta'in gara handhuuraa kanatti harka walirra kaa'ee dhaabate fuula dura jechuun gara gubbaa. Achimaan yaa isaan akka itti yaadanne mucaan ol harka isaa kana gaara keessa ol fuudhatti miti jasti siyaade ta'a yookiin yaadu dhiisuu danda'a mucaan akka nama tokkotti dhaabate eegasisuma qoratanii mucaan nama keenya ta'uu beeynanumaan fuudhanii gara maneedhaa geessanii mataa sirreessan jechuudha ijoollee keenya. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaalee gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti jiraatan bilisummaa saba keenyaa dhugoomsuuf hidhannoon meeshaa waraanaa murteessaadha jechuun dubbatan. Jiraattonni kunniin meeshaa waraanaa bitachuudhaaf qabeenya qabanis walitti fidaa jiraachuun isaanii OMN itti himan. Dabalata gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessa jiraatan bilisummaa keenya dhugoomsuuf hidhannoon meeshaa waraanaa murteessaadha jechuun dubbatanii aggaammii bilisummaaf jecha ilmaan keenya itti wareegaman dhugoomsuuf immoo qabeenya qabnu osoo mararsiifatiin walitti fiduudhaan qeerroo hidhachiisu irratti bobbaanee jirra. Warreen meeshaa waraanaa fi qabeenya qabdanis nutumsaa Oromiyaa walaboomte dhaloota egeree dhaalchisiisuuf namni hundumtuu iddoo jirtanitti wayyaaneetti gufuutaa jechuunis kan gaafatan jiraataa godinichaa keessaa nama tokkodha. Godina Qeellam Wallaggaa ta'e Dambiilloo jala namoonni buusaa walii buusanii kan qabu masaaraan ta'e walga'ii ta'anii bakka akka uummati buusu ijoolleen fi hidhattoota irraa fudhatanii namoota dhuunfaa ofii isaaniitiin kennanii taatanii buusaa fi akka jiran namoonni naaf yaaniin ijoolleen immoo akka jiranitti daggala galanii jiru. Buusii kan isaanitti walitti qaban ijoolleen akka jiranitti beektee mootummaa kanaan hin bulbulu jedhanii walga'ii eega isaaniitiin hin booddee namoonni bakkoo jijjiiru fudhatanii deeman. Isa kanaaf namoonni akka jiranitti bakka jallachiisanii deemanii bakkee jiraniiru. Isaanis immoo warreen akka bakka wantoonni kan isaan jiranii magaalaa irra malee gaxarii sana deemuu hin dandeenye sodaatu baay'ee sodaa guddaa jira. Namoonni immoo haa informeeshinii kennan ijoollee kana kana beeksisuu deeme namoota tokkotu jira kan duraanii abbaa keessa turanii isaantu hundeessee haadha isaa fuudhee deeme bakka ammeessinaan buusanii akka jirutti garuu namoonni akka duraan deemnee masaaraa fudhatanii hidhataarraa namoota dhuunfaarraas fudhatanii deemanii isaasitti immoo uummatni warri hafan immoo walga'ii ta'anii kana booddee mootummaa kanaan hin bullu jedhanii haala kanaan kan irra jiran baay'ee wanti jedhamee jiraaf hin jechuu barbaade. Nama dubbisne kana